dura be dhaqnee keessatti namni amantaa maal taate maal rakkatte maal tamantaa si jijjiirsisaa jira rakkina qabdu nu obboleeyyan keessi faana jirra maallaqa hoo ta'esi ofii yoo dandeenye sii goona wanna nuyi ol ta'e hoo jiraate immoo obboleeyyan kaan biraa dabalanneet maallaqa walitti guurree sii kenninaa jennee anis baqqeenis keessan dhaqnee kadhannee haasofsiisne ayi dura kaanuu hin dhageenye waa'ee dhiira kana ayi hin barbaadu ani amantii koo nan jaaladha lubbuu koo olittiin jaaladha amantii koo garummoo deemuun kiyya dirqama as deebi'ee immoo akka warra ebalu amantii koo hin arrabsu hannu isi gaafanne dhimma ati amantii arrabsuu fi arrabsuu dhabuu miti dhimma badiinsa keetiitiin jalaa hin badiniin koottu jennee sossobnaan ayi deemuun koo dirqamaa jette. Edaa gaafatanii? Ndee maarami maarbee dura sossobaa turre ko. Dirqama maaliif ta'e? My Habib. Targaa tuffee kee barri muree torban har'aa kidaan irratti Dhugaadha jechuudha. Mucayyoon bar ulfaatee viidiyoon tokko gadhiifamee jira bar. No beeka godhan isa. Wayii laal amma dhugaan jiru. Yabarra soba haasa'amaa ture. Abbaan kan boqate. Gaafuma ishee faarfattoota afaan Oromoo xaaminaa faaruun isaanii iyyuu xaaminaan qabu jettee arrabsituu akka amantii kana jijjiirtu beekee dhugaa rabbi jechuudha. Ani durallee foolas godhee hordofaa sin turree jechuun yeroo tokko ganni faa biratti yoon arguudha malee namni oloof qabu kun boodni isaa gaddee bi'aa waan hin taane irratti kufeetii argama dhugaa jechuudha. Waaqayyoon jalqaba bashaadhaa nama warqiidhaa jedhanatti jamalee ambiyoota duruma jaalatu waaqnaa nyaatu antuu ijumaan argaatiin jibbisa rabbi kuno ganni naataa jettu gideemee kawarrolla Waaqa waggaa lama guuteera waliga foolii. gideemee kawarrolla ganni naaraa kuraa gideemee isuma jibbisiisa bakka isuma ufufiintoo isuma nan beekama nama seexana qabuwan. dhugaa rabbii ganni hidhannoo xiqqaate feesbuukidhaan turee jira waggoota hedduudhaan wal jala jirra wal hordofnaas jechuudha. Erga tiiktokiin kana dhufeedha isbiin garuma ta'etti wal daddagatee bade malee ganni har'as miti kanan beeku ani cootana kanan beeku tiiktokii irratti dhugaa feesbuuk ishiyyuu haguma tiiktokiin kun dhufeen bare malee hin beeku iyyuu ture jechuudha. Isa kanaatiif homaa miti gadeemte bicha amantii keenyan tuqin malee gara barbaaddee haa deemtu akka barbaadde haa taatu kun waan nama dhibus waan nama garramus takka hin qabu amantaa keenya irra arraftee teesse taanaan wanti ishii geenyu hin jiru amantaa keenya xotte taanaan immoo mataadhaan wal dhaabu yeroo sana dhufa kun waan haaraa miti dhugaa rabbi dhimma isheeti waa'ee keenya malee hundi caala garuu ijoolleen keenya duraan tiiktokiin kun hin jiru waasaappiidhaan barumsa amantaatii hordofnaa eega tiiktokiin kana dhufee ijoolleen hedduun isaanii badanii jiru. Sababbiin isaanii gatta'anii barachuu dhiisuurraan asiif achi kaachuurraan warroota isaanii fakkaanne wajjin hiriyoomuu wajjin ooluudhaan badanii jiru jechuudha. Barumsa amantaa gara kamiinuu yuutuubiidhaan ta'e feesbuukidhaan ta'e gara kamiinuu ni gallakkifama. Barumsa amantaa keenyaa barachuu kan nu fakkaatu wajjin hiriyaa baafachuu bakka nu fakkaanne ooluu dhiisuudha. Isa kanaaf jajjabaadha obboloota koo warra deeme bakka deemetti jireenya gaarii. Qal'aanii arrabsaa turte maarami? Ani namni tokko yookiin hospitaala gara yookiin hin du'aa yookiin hin miidhamaa akkasumas agarsiisa gooftaan keessaa kana qaba namni naan lole milkaa'u. Waan ta'e immoo waan nama hin geenyeef ta'e hin beeku waan namni na tuqe homaa hirigoon goma xinnaata gargarataa. Lakki dhugaa waaqni ka lubbuun nu jiraachisee xumura ishee nu haa agarsiisu. Galgala keessa xumura bu'ee deemuma waan ta'e taati fiijiin maal jette jaa hin duunu asumara jirra miti fiijiin mukaara jirra dullumaan duunu fiijiin maal jette jaa micoon turoo waan ta'e ofiin ammas maal jette jaa kana bichaa naa qabadhaa. Ara dhumni isheen bareedu ammayyuu waraanni wayitti seenaa gudii ilaaltanii qoy. Waraanni wayitti seenaa mucayyoon durumaayyuu gatii qabiinsarraallee barumsa akkam fudhanneef sidaa ka ooltu ka hayyaa waalash gidaaf astamraa gabbacha. Eenyu wajjin oolte mucayyoon qajeelteeyyu. Fakkeenya asirratti baatee durumaayyuu waa'ee amantii arraba baay'ee dheeratti ደግሞ መስማምት በጣም ነው ምላሷ የሚረዝመው እኮ ይሄ እንደሚመጣ ያው የገመተ ገምቷል መጀመሪያውንም ረቢ ከረራሉ ክርስቶስ ራ ይሰውረን ነው አባስ ዱጋ ረቢ
balbaluma bareedatti erge beektee faarfatta maaliin yoo taata ani warratti hojjetti galgalaa ganama waan isirratti hojjetu ani sumaan jaalladhu gaafa hogganni fi baqqeen bireen dhiirsi maalootii ani midhaasa keessa osoo na jibbisiisa adda kaan oromoon akkanatti hojjetu wanna duruma hin jaalanne gaan namtee kanaa nama kilkillee kana hin jaaladhu baran ani engadda jee bar namni kidaana miratii faa taabota wannoo baatee akka taabota wayii qabuutti utaalu kuni sirrii miti. Maaliifini hisobaa amantaa isaan jaalatu hisobaa biyyan ani keessa keetta amantaa kuuran jaaladha beektee faarfadha isaa hin jalliseetan. Maalidha amantaa si jibbiti ani si jibbaa jettee bakkeedhan jennaan ani immoo Oromoo jibbiti ani si jibban jeen ganniidhan amma tiishitoo dhiisa tiraa rabbiidhaan jette. Ani maaltu nagaa geessa dhiise isuma ni jibbisiisa addunyaa isuma ufuuf namni faarfatu yeroo hunda faarfatu yeroo hunda yaa maali shookii yaa kidaara miratii kee yaa sillaasee kee yaa gorgisii kee jookuni yookiin nyaata yookiin soba argitanii yookiin immoo wannoodha hin deema kunoo kara deemi waan ijeen kana deema bubbee killee abba san qabu annan beeka nama sirriitti itti yaa'e san beekan nama faarfatu kana nama kamiyyuu dhamanina waaqa hin soba nama sobuufi nama jajjaru kana nama nina hunda walitti dhunqabii lakki hawwaaqalu galcheenyee illee hin jira. Bachoo amma ganni horoo maaliif sheenaa marattee abaayaa uffattanaa gaafa daakaati keessan warri beektan. Mee isis akaati maal taate jaani isitti wama gaafanna ishiin deemtus. Taalee wayii jala buusaa isinis waaqannatti fide akaamee maal taatee jaani. Anuu ganama kana arge kan masqalii qabu jalaan kan sheela qabdu gubbaadhanii. Innan zumaadhaan walirratti hidhamee argee araaraan isaan dhimma hutti hin goone ni biraan darbe nama. Laakki isinis haa goggatte wawii waa goggatte foonii wayii karra baay'inatti fakkaate waaqannatti fide barana kolfaatuma ba'uu keenya. Yaa mazaayaalanii yaa maaranii toottee joordanii uftee sitti immoo yaa gooftaa koon baase yaa rabbii kootu waan hamtuu na dhaggeessin. Kaleessa isinis wannoo uffatte mammaratte. Gurraachaf tagadi fidan isis shaayidaa qabatta jaaniiti arabbi shaayidaa san ji'an gaani maalan beeka maa uffatte siinu akkanatti maa xamaxamatte maatitti bu'e mee isaan hasaban illeeni maaf xamaxamatte siin lagumaa abaayaa qirqimetti goote madaamii tiyata haadha madaamii tiyata Ani ilaali teejitiya dhugaa dubbachuu fi namni karaa amantaa kana dambiitti jaaladhuuf hordofu ganni masii tana bakka. Dhugaa baay'ee wanna baay'ee. Ani isaan hin jaaladhu akkan jaaladhu baqqee fi mucoosanan jaaladha ganni to'adu. Isaan hunduu hin soban. Isaan hundaan jaaladhuan. Ani baqqee fi Aduun taasisaa tokko isinitti immoo masiirra qaata ture abayaa kaawwattee daandii addaan kuttu ture. Kaza ijoolleen abayaa keenya lafa godhimina maal taatee micoon jedhe. Indee biyya kanatti abaayaa uffatama dirqama amantaa ta'e. Ijoon ko falla silaamaa dhugoon. Indee abaayaa amma mee warri quba qabaatan bilbilii fiti maaltu sitti bu'e nagumaati jee himmee lubbuu. Eewudhaan Kana dhiisai. Ganni horooti. አረን ጀሉን እኔ ምን አገባኝ ነው እንጀሉን እግዚአብሔር ሲሰዋኒ ለካን ዋይ ማሲቱ ዱባቹ በርባኔ ነው የቹና አከነማ መንታት ይላልኒ ጆለን ሲፋን አካ አሲፋቲን ኡርጉፈን ጆለን ኬኛ ስላዩ ሰሞ ፊቲን ባይኒ ሰሞ ፊቲን እንደማኒ በሚል ነው እንጂ ኧረ በስላሴ namni birrii fi maamma doolarii ijoollee kana Gani ni be fuula kana keessa babbareedduu qabdee waraamaatu jira. Waaqayyo ammallee dafee nu keessaa haa qulqulleessu. Haa deemanii rabbi kan hafe yoo jiraate xirrik. Anis akkasan jedhe. Rabbi wamata namas hin gaddisiisu ምክንያቱም ከቆሻሻ ጋር ተጨማልቀን አብረን እኛም ከምንጠራ ጥርቅ ይበሉ ይሄዱ፣ መጨረሻቸውን ያሳምርላቸው። ከሄዱ በኋላ እኮ መጨረሻ የለም፣ ያ ራሱ መጨረሻ ነው። እግዚኦ ማርና ክርስቶስ አቤቱ አምላኬ መጨረሻዬን አሳምረው። በስመ አብ ቲክቶክ ከዘራ ገላን ቲክቶክ ይላሉ ወደ ሲገላን ቢዱባይ ተናገላን ቲክቶክ ይላሉ ሙስሊምስ ወይ አርጉ ክርስቲያንስ ወይ አርጉ በርበረ ጎዱላ ታቦታ ጅራ ኢሻዋ ደሙስ እንጎን ፈውሳን ገለሰ ረቢ ቢተና መነከን yeroo tokko taataabii 50 koppii liinkii immoo 500 galchaashu keessattuu koppii liinkii ምክንያቱም amma
Uleen itti baay'ate tiktokiti. Ati waan namaan dubbatiin jirtu waan hedduu namaan dubbatiin waan amantaa namaan dubbatiin hojii gaggeessaa dhimma geessaa ati. Arab sillaasee. Abbaan barbaade yaa muka koree mukarraa gadi sallan maaltu nu ga'e? Quba ol qabu isin luka ollee olaa qabu tu nu ga'e. Tezi yoo miti qarri gabbaa keenyattu maan rakkanne nu qilleenseentu mana gabbaan.